Balaa tiraafikaa ittisuudhaaf ga'umsa konkolaachistoota madaaluuf qophiin taasifamaa jiraachuun ibsame. Akka qorannoon guutuu biyyaa agarsiisutti konkolaachiftonni konkolaataa fe'umsaa Siinootiraakii harki caalaan isaanii umuriin isaanii waggaa 18 hanga 31 yoo ta'an umurii konkolaataa oofuun isaaniif murtaa'e ol ta'uun ibsamee jira. Sababa kanaan wal qabateenis saffisa eeyyamameen ol oofuudhaan balawwan adda addaa geessifamaa jiraachuu qorannoon ministeera geejjibaaf loojistikii Itoophiyaadhaan mul'isee jira. Galchitoota konkolaataa Siinootiraakii yeroo konkolaaticha galchan qulqullina irratti akka xiyyeeffatan akkasumas yeroo fayyadamtootatti gurguran amala waliigalaa konkolaatichaa irratti hubannoo laachuu akka qaban ibsamee jira. Balaa tiraafikaa akka waliigalaatti jiru ittisuufis ga'umsa konkolaachistoota konkolaattota meeshaalee fi uummata geejjibanii madaaluudhaaf qophiirra akka jiru ministeerri geejjibaaf loojistikii beeksisee jira. Ministeerichi ministeera hojii fi ogummaaf dhaabbilee biroo waliin ta'uudhaan ga'umsa konkolaachistoota madaaluuf qophiirra akka jiru ibse. Balaa tiraafikaa ittisuuf sanadni ga'umsa konkolaachistoota geejjiba uummataaf fe'umsaa madaaluuf dandeessisu qophaa'aa akka jiru ministeerri deetaan ministeera geejjibaaf loojistikii Bariyoosan eeranii jiru. Madaalliin ga'umsaa kun sadarkaan qoqqoodamee kan kennamu ta'uu eeruudhaan marsaa jalqabaan ga'umsa konkolaachistoota konkolaattota qaxxaamura biyyaa fi konkolaachistoota fe'umsaa daangaa qaxxaamuranii madaaluuf qophiin xumuramuu ibsaniiru. Konkolaachistoonni iddoo jiranii madaallii kanaaf haala kamiin galmaa'uu fi leenjii haaromsaa fudhachuu haala danda'an irratti dhaabbata siistemicha misoomsee SDS waliin mariin taasifamuu himanii jiru. Hojimaata kana hojiirra oolchuudhaa fi qaamoleen dhimmi ilaallatu waliin mariin kan taasifamu ta'uu ragaan ministeericharraa argame ni mul'isa.